Sama harka fuunee akkam jirtu nageenyi waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha daawwattoota kennaa jaalalaa warroonni taatan baga nagaan dhuftanii isiniin jedha kennaa jaalalaa viidiyoo bareedaa fi akkasumas wantoota namatti tolu kanan qabadhe isinii dhufu ta'a isiniin jedha dhiifama isaan dursee isinirraa baduu kiyyaa fi isiniin jedha guyyaa har'aa masqala baga geechanii masqala mootii ayyaana baga isiniin ga'ee ayyaantu targaa ayyaana waggaa ayyaantu targaa akkuma jedha sani baga isiniin ga'ee isiniin jedha uummata kiyya uummata qashtii isiniin jedha akkasumas warroonni kennaa jaalalaatiin maatiin taane koottaa maatii ta'a sabskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa kennaa jaalalaa viidiyoo ajaa'ibaa bareedaa fi odeeffannoo adda addaa kan simbira ga'u ta'a isiniin jedha har'a akkuma argitanii ayyaana masqalaati. Masqalli waggaatti argama. Masqala jechuun gaanni beektu masqala jechuun yeroo keessattuu shamarraniif jechaadha. Masqala kanarratti wantoota hedduutu jira. Fakkeenyaaf masqala barii irreechi masqalli erga darbeen booddee irreechi ni jira. Guyyaa irreechaa kana egaa shamarran jechaadha. Warroonni dhiirotaa guyyaa qaammeessan kan naxalaa shaashii irraa fudhatan guyyaa irreecha kana karameellaatti guduffanii fi kennuufi jechaadha shamarree wadaajii isaanis immoo dhiirota sanii shittoo faa bituu fi waan akkasitti gaa waan baay'ee jira isin jedha aadaan keenya waan hedduu tokko das nama jedhu soo kana fakkaatan isin jedha durboota keenya baga geessanii baga walumaan nuun ga'e jechuudha baay'ee tokko das namadha guyyaa har'aa kana akkuma beektan waareedha. Akkuma bakka guyyaa shamarran qunni buqqisaa shooshillaa harka hidhatanii baay'ee tokko guyyaa har'aa kana aga harkan bari'utti ni muddamna jechaadha. Maaliif hojjettan innis muddamni keenya horii yaasnaa eega yaasneen booda jechaadha dhugaa rabbii bakka das nama jedha boqqolloo xibsiin jira wanna barbaadde bakka bashannanta baay'ee tokko dhugaa rabbii guyyaan har'aa kuni guyyaa gammachuu ajaa'ibaati sirbii warroonni dhiiraa shamarran irree ni deemuudhaan garuu akka naannoo keenyatti kibba lixa shawaa hin jirudha hin beeknu jechuun guyyaa masqalaa hin deemnu garuu gammachuu hedduu tokko dhugaa rabbii hedduu tokko namatti tola namoonni akkasumas guyyaa har'aa kana gammadanii hedduutu jira masqalli mootii ayyaanaa baga geessanii hundi keessanii hiriyoottan kiyya maatiin kiyya warroonni biyya keessa fi biyya alaa baga isiniin ga'e waaqayyo nama oggaan ga'u sina taasisu isiniin jedha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nu hunda keenyaaf gaarii haa ta'u bara dhufummoo barri kun bara jijjiiramaa bara tokkummaa bara warroonni biyya namaa keessa jiru biyya keenyatti gallee nama bultiin dhaabbannu yoo ta'e bultiin dhaabbanne ta'e gaala keenya dhaabbanne jireenya mataa keenya uummanne nama turu nuufaa taasisu warroonni ilmoo qabaatanii biyyaa baatan immoo ilmoo keessan wajjin waggaa har'aa akka dabarsitan abdii qabna warroonni immoo maatii keessan bira ijoollee xixiqqoo taatanii biyyaa baatan maatii keessan wajjin akka dabarsitan abdii qabna isiniin jira hundumti keenya waggaa har'aa nama jijjiiramaa nu haa taasisu isiniin jira ayyaana bareedaa isiniif haa ta'u ayyaana gaarii isiniif haa ta'u kan quufaa kan gammachuu isiniif haa ta'u isiniin jedha ayyaanni kun ayyaana milkii kan tokkummaa kan nageenyaa kan firaa fi lammii kan nageenya ollaa nagaa keenya ollaan keenya gizee nagaa ta'e nus nagaa taana ollaan keenya gizee gammadee nus gammachuu qabna yeroo baay'ee ollaa maaltu galchee jedhu maaltu galchine ollaan kee irriiba gaarii yoo rafee yoo sitti niyyine atis irriiba boqonnaa qabuu fi irriiba naamusaa rafta yoo ollaan kee achi ciqiin jiraate lolli jiraate walii galteen yoo hin jiraanne manni keetirree ni jeeqama waan ta'eef kanaaf biyya keenya fi ollaa keenya nagaa nuuf haa godhu isiniin jenna egaa ayyaanni masqalaa akkuma agartanii birraan bari'ee farda binna yaa ijoollee birraan bari'ee farda binna koottaadha jechaa jira. So birraan hedduu das nama jedha akkasumas immoo yeroo kana akkuma beektanii yeroo shamarran atti ilaallatanii shamarran qeerroowwanii fi qarreewwan yeroo atti jaalala bakka dhugaa rabbii hedduu tokko akkasumas yeroo manni barumsaa banamu yeroo ganna ji'a lama osoo waliin argin barattoota daree jechuun dhugaa rabbii barattoota daree keetii jedhiitiin nama biyya alagaatitti wal barte jedhii tokko hedduu tokko si maradu mana barumsaa keessa ijoolleen ati wajjin baratte bakka ji'a lamaan kun akka waan waggaa lama namatti fakkaata jechaadha dhugaa rabbii ganna sanii jechaadha booruu gannaa baatanii booruu booqa biraatitti baga baatan kan jiranii wali ani beeku beezawee eebba akkasii so kana fakkaata isiniin jedha dhugaa dubbachuuf taananii hedduu tokko isiniin jedha baay'ee tokko nama ajaa'iba ayyaanni baay'ee tokko das nama jedha nama gammachiisaa das bakka namoonni wal dharraan
gammachuu fi nageenya kan waliin jiraatan ta'a barattoonni ji'a lama jaalalleewwan hiriyoonni hedduu keessattuu jechaadha dhugaa rabbii namoonni hiriyaa jechuun isin jedhu hiriyaa dhiiraa qofa osoo hin ta'in hiriyaa dubartoota haadha malee wal jaalattanii ganni sun bakka gajjiini lamaa sun akka waan oggaa lamaa isinii dhuunfaa diddanii kan yaaddoof taffaan jirtan amma yeroo gannaa jechaadha barattoota wajjin barannee hiriyootaan fi warroota shamarranii hedduu tokko yaada maaliif jennaan walii arguu hin dandeenyu hundumtuu kara maatii isaa wajjin baqa kara jireenya isaa deema waan ta'eef so kana fakkaatan isiniin jedha gizee birraan bareeyemu manni barumsaa banamu baay'ee des nama jedha baay'ee nama gammachiisa so manni barumsaa ammaan booda jammarama haala gaariidhaan akka biyya keenyatti biyya alaa kanatti immoo akkuma beektan warroonni biyya arabaa keessa jirtan qaata jammarama bufeetti jammarama qaammetti sirriitti banama siireesiidha amma manni barumsaa isaanii so keenya immoo akkasii miti amma kanaan booda ayyaana kanaan barii rogaan jammaramaa waan hunduu taragaagee ayyaan hunduu bahee masqalli irreechi beenaan baqa እና birraan bariyee farda binna yaa ijoollee koottaa isiniin jedha so akkana fakkaata isiniin jedha hundumti keessanuu ayyaana gaarii isiniif haa ta'u ayyaana milkii isiniif haa ta'u ayyaana tokkummaa isiniif haa ta'u barri bara quufaa bara nageenyaa bara kan wallolle wajjin walitti araaramne tokkummaa fi nageenyaan waliin jiraannu nu haa godhu aamiin nu haa taasisu so kana fakkaatan isiniin jedha akkuma agartanii guyyaa har'aa kuni guyyaa addaati jechaadha guyyaa addaatis jechaadha guyyaa addaa isiniin jedha guyyaa addaa guyyaa baqqaa hedduu tokko namatti tolu hedduu guyyaa gammachuun keessatti dhaga'amu guyyaa hedduu waan hedduu gammadda so kana fakkaatan isin jedha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u beezawee muddannoowwan warroonni guyyaa masqalaa qabdan maal qabdu nu barreessaa komantii jalatti isiniin jenna so dhugaa rabbii masqalli baay'ee tokko namatti tola akkuma beektanii qinceen guyyaa har'aa kana qinceen haybiin raafuun dhadhaadhaan haala ajaa'ibaan hojjetama guyyaa har'aa kana jecha dhugaa rabbii dubbachuuf taananii bakka qincee afarraanii dhadhaa waan hunda nyaatu jechaadha so kana fakkaatan isiniin jedha ayyaana milkii isiniif haa ta'u kan tokkummaa isiniif haa ta'u hundi keessanuu isiniin jedha so kana fakkaata warroonni nu erguu dandeechan nu ergaa meeseejiidhaan isiniin jedha so akkasumas warroonni biyya keessa jirtanii baga gammaddanii akkasumas warroonni immoo biyya namaa keessa jirtan guyyaa har'aa kana kan bochafaantu jira kan isinitti dhaga'amu kan gaddantu jira I'm not serious gadduun qabdan isa dhugaa miti jechaadha dhugaa rabbi maaliif jireenya addunyaa kanarraa jireenya amma jiraachaa kun isa dhugaatii miti maaliif guyyaa nu darbe biyya keenyatti gallee akka bashannannu fi akka gammannu itu jira jechaadha guyyaan har'aa kun guyyaa sobaa jiraachaa jirra biyya namaa keessa biyya keenya ta'eeti miti kan jiraachaa jirru soba jiraachaa jirra guyyaa nu milkaa'e guyyaa kaayyoon keenya galma ga'e immoo keessaa galuu dandeenya nagaa yoo qabaatte fayyaa yoo qabaatte bakkuma waan numa qabdu sanitti gammada dirqama waan tokko godhaa gammadaa osoo hin taane wannuma qabda sanitti gammada wannuma qabda sanitti galateeffadha waaqayyo kicha amma namoota baay'eedha kan aaree kan boo fakkeenyaaf sin biyya namaa jirtu malee hin nyaatu nuddu namoonni itillee irra ciisanii dhibee isaaniitiin tasaqaayaa odoo umuriin isaanii hin gahe waan hedduu ta'an meeqatu jira namoonni fayyaa dhaban dhugaa rabbi nuti warroonni fayyaa qabnu waaqayyo keenyarree galateeffannu hundumti keenyaa ni beekna gizee dhibamne qofa yaa rabbi ati nu maariidhaaf sagal waaqayyo kadhanna akkas ta'uun qabu waaqayyo mu jiraataa bara baraati yeroo hundaa ni jiraata bakka deemne hundattuu nu faana jiraata nuti garuu akkasii muti haalli keenya nama foonii dadhabaa waan taaneef haala yeroo wajjin hin deemnu haala yeroo wajjin waliin madaalchisuu hin qabnu yaa ta'u malee so amma jechaadha namoonni tokko biyya namaa keessa jirtanii kan boochan kan aartan hedduutu jira maaliif aartu maaliif boochu guyyaa tokko bar kaayoo inni minaabaanii wanna fees ta'u aga fees ta'u kaayoo galmaa baani san ga'uun barbaachisaadha kaayoo namni kamiyyuu kaayoo isaatiin malee biyyaan bawoo kaayoon qabaanne biyyaa maaltu si baase biyya kee keessa teechee haala waan barbaaddu godhachuu dandeecha so garuu namni kaayoo qabu immoo hundaan hin muufatu jedhee garaa nagaarumsaay waan hunda aartanii waan hunda agartanii hin aarina isiniin jedha amma namoota hedduu jira kan boo'u kan gaddu guyyaa har'aa kana keessatti guyyaa ayyaana kana maatii ofii yaadatee fira ofii yaadatee obboleewwan ofii yaadatee ta'uun qabu maal gootaree kaayoo santu si daangessa kaayoo kana har'a jabaadhee hojjedhee yoon bakka naan ga'e boruu oggaa har'aa yookaan lamaan har'aa keechaa hin baajettee murannoo namni biyya namaatitti yookaan mana namaatitti hafuun jiru inna kanan isiniin jedha kana fakkaata
akkasi isiniin jedha kana fakkaata egaa hundumti keessanuu baga waggaa geessanii waggaa sinaa ga'u isiniin jedha waggaa rabbiin jaalatee fedhee nama waggaa ga'u nu haa taasisu bara dhufu immoo akkuma isiniin jedhe nama biyya keenyatti gallee dabarsinu yookaan immoo